Hordoftootni EBC chaanaalii afaan Oromoo obboroo urata lafaa ona carcar ga'eera. Wacni simbirrootaa shaakkisni gogorrii fi iyyi lukkuu misraachoo barii lafaa uumamatti waan himaa jiran fakkaata. Duubni samii qaawwee allaattiiwwan ona carcar keessa riphanii barii lafaa eegan marti waan isaan jedhan hubachuu baannus malaanuu waaqa dukkana keessaa ifatti isaan baase waan galateeffatan fakkaatu. Hawwattummaan sirna koo uumamaa dachee Harargee barii lafaa faana nama bakkatti argamee ilaaluuf gammachuu fi miira addaa gonfachiisa. Biiftuu simachuuf obboroon kaanus jiidhinsi biqiloota irraa horku duumessa uumee biiftuu duraa karra saaquu dide. Sabni isaas dacheetu kafana uumamaa uffate. Faaya kanatu gara samiitti ol urkaa jira. Kunis bareedina uumaan nu badhaasi jennee qilleensa mijataa unachaa dachee Harargee keessa imaluuf qophoofne. Harargeen haala teessuma lafaa rakkisaa keessa teessee uumama ishee ganamaatiin haroowwan hedduu lafa boca waciitii fakkaatu keessatti qeenfattee qabdi turte. Haroowwan babbeekamoon seenaa qaban keessaa tokko haroo carcari. Biqiltuuleen bishaan waliin jiraatan lubbu qabeeyyii bishaan keessaaf dawoo fi soorata ta'an deebi'anii margaa jiru. Keessa isaatti qurxummii argama. Qurxummii akaakuu garaagaraa. Bishaan isaa kun ammoo horaawwan yookaan haroowwan birarraa adda kan godhu bishaan gosa 5 kan itti galu. Gosti 5 kun tokko hora qaalluurraa kan itti ba'u mi'aa dhandhama yookaan kuraa dhama adda qaba. Hora baaduu jenna, hora baatee jennaan. Horti baateetiin qorichummaaf yeroo loon obaafatu qaba Oromoon. Hora diimaa jenna. Kuraawwadha garmalee gaala malee loon hin obaasan. Isiidhan kunis isatti gala. Hora xinniqqee jamee jira. Kunis waan ooluuf qaba. Horti tunis isiidhatti gala afraffaa. Shanaffaa hora suukii janii turte. Seenaa manguddoo irraa akka qoran. Arra ragaan qabatamaan jiru eela sukaayee janii jira. Eelli sukaayee sun hora suukiidhaa irraa kan ba'u ture. Sunis itti gala bishaan gosa 5 of keessaa qabdi. Gaafa asirra walitti qabamu bishaan hora garaagaraa Oromoonni dur qorichummaadhaaf akkaataa barbaachisummaa isaatiin loon asitti fidee maqaa bulchaa jechuun as qubatee obaafataa ture san guutuun asirratti walitti qabame.